Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa deebinee dhufnee jirra. Ergaa hatantamaa takka qabannee isinii deebinee ergaan keenyas waanuma Oromiyaa guututti dalagamaa jiru garuu kan godina lama irratti xiyyeeffate jechuudha. Ergaa tanas akka itti aanutti isin dhageessisnaa isinii subscribe like share gochuu hin dagatinaa akkasuma yaada keessan kommentiidhaan nuuf kenna. Gara ergaa keenyaatti isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Yooni faarsee bulaa namaa taate kana taate waan abbaan si bitate sun qofti dalagisiin juu dalagita. Yoommoo dafqaan bulaa sabafiitiif sagalee ta'u nama sabafiitiin hoogganamu nama dhawata sabafii dhageeffatu taate gaafa sabni kee rakkate jetta si gala. Gaafa sabni kee gammade jetta si gala. Si gala. Saniifuu faarsee bulaa nama baga gartan feemasoota ammaa dira dhawaa keessatti taa'ee yeroo gabaabduu keessatti ibsa isinii kenne naannoo eeggadha gaafa khadraa joorirra duulan sana akkas jetti faarsee bulaa namaa jechuun sani amma miciyyoon qeeyiroodhaa tan soomaleen ajjeefte sun intala gartee qabsoo oromootiif jecha nama Tigree heerumtee gaafa qeeyiroon akkasitti hiriira baatu san jaarsa danfarra naquu haatee jaarsi baqatee maqalee galee nama hangas takka sigale saba khanaaf ol ka'ee dhaabbachuu ture obboleettii si dura ajjeesan jechuudha sigale maatiin guutuu maatii qabsaa'ota laallataniituma ijuma oromoo dhaamsanii jechuudha waan barra hoggii nuti wanti garee shayxaanaatun gartee qabsoo oromootiif diinaa sabboonummaaf diina hoggii jennu barra nuti ragaa wajjiinii sigale yeroo hunda qeeyiroon isaan tarkaanfii irra fudhatan laalame mucaan dirra dhawatti cicciranii mana dura kaansan laale waan inni keessa ture nuka qeeyiroo keessa ture beeka akka gaaritti warrachi information baasuu ture warrachi gartee saba kanaa wajji dhaabbachuu ture warra gartee qabeenya fi guutuu qeeyiroo wallaanaa ture ijoollee akkasiiti amma tan arraa duraa'il obboleettii ajjeesan tunis sigale qeeyiroo beekamtu khadraan joorfaan tammaa kaantiba jettee ceetu sun namichi turkii dhaqee garee teenya keessaa ba'e duraan garee teenya keessa jira beekta garee mulaataa keessa jira namichi turkii dhaqee garee teenya keessaa ba'e mola by the way asumaan wanni isinii dabarsu mulaataan rabbiin nama ifii jaalatu harka isaatiin irraa haadaa jedhan si galee mulaataan jaalala rabbi qabaachuu harkisiisa khadraan joor garuu turkii dhaqeeti hurkaa namaatiin wanta firra kaayee dhufe gaafa san isaan opiidiyoo tahaniiti gartee fixuu turanii jechuudha opiidiyoo tahaniiti ijoollee tana fixuu turanii arra garuu dhiiga qeeyiroo saniin kaantibaa taheeti amma kunoo Mustafeefaa wajjin guma kafallaa jedhani Oromoon tu yeruma takkallee gumaa fudhachuu malee gumaan kafaltu gaafa namni dachii teetirratti ooyiruu teetirra dhufee si jeesee guma si kafallaju tuffiin kana caala ni jira Oromoo guutuu qawwee harkaa guuranii fixan dira dhawaa keessatti aangoo guutuu saatanaa hiiranii fixan Oromoon aangoon qabu bakkan qabu dhageettiin qabu sagaleen qabu harar keessatti kasi dachiisarratti muyyaalee keessatti kasi qoy maaluma taane nuti kun maaluma nuti faarsee bultoonni khadraan jawaar bitatte tun ammoo gaxoriyaniiti yeroo duraatiif ilma dirre dhawaatiin dirre dhawaan bulti yeroo duraatiif ilma keenyaan bulu jirra way rabbumaan nu ballisee jaansi gale ifii garaa hulbata guuttatanii hulbateen ifii garaa hulbata guuttattee maal gooti jimaa guyya tokko qabaanii fi saba gurguranii bar faarsee bulaan dirre dhawaa sun jimaa garaa guuttatanii fi saba fi gurguran jimaa guyya tokko qabaanii laaqana yeroo takka nyaataniif jecha saba fi gurguranii jechuudha dheengadda gaxu taaranii dhimma dirre dhawaa keessa naman galchuu dhimma maarree keessa naman galchuu mitirqishoo keessa naman galchuu jaansii gale ها دي مدردا خيسنا من جوجي جولك أروتنا في دري فتن سوملين فت
yeroo duraatiif ilma keenyaan biitti bulu jirti yeroo duraatiif dhaloota dirre dhawaatiin bulu jirti afaan faajoytu kijibdu wasaka xaasa sigale maaluma wajji rabbiin miliyoonaan gas nu lakkaawwachiise rabbi sodaadhu hay yeruma takka gumaan kafallu nuti gumaaf guurachaa olla hay ilma keessaniin bulti maal arra joolleen sun dire dhawaa keessatti nagaya irraa dhuftee soomaleen dubbii kadhattee gatte hayyee maaliga ilma dire dhawaatiin bulti dire dhawaane hayyee yeroo hunda nuti isinumatti himna namni kan hordofuu qabdu sirna malee namootaa miti Ahmad Kamal Tafarii Mulgeetaan bulchee miti kan namni khasarvisi godhu kan ati gartee abdachuu qabdu irratti hirkachuu qabdu sirnaa oggisiin jennu naman dhageessu jechu yeroo duraatiif ilma keenyaan dire dhawaan bultii jennu sigale kuntaalli ulbataa hundi gaxoriitee sigale kuntaalli ulbataa hundi gaxoriitee maal jettan sa dire dhawaa haya arra joollee qacalee san fixan joollee gartee qeeroo ija qeeroo deengadda mucaasan ija qeeroo qalaniichi jala kaan ittuma an beekaatumaan laalaa bar an amma osoon dhukaasnitti jiruutiin dhagee waan kana miit jarrummaan kun sagalee taajeeti wallahi itti dhiise cal jeetumaan meecal osoo gis nuti dubbanne warra biyya diigu warra maarreedha warra hinaaftu maalitti hinaaf waan itti hinaafan hin beekne nuti sigale mee jarri sun akka sagalee ta'uu laalayeetiin cal jeetti dhiise jechuudha bagarabbii sin garsiise feemasoota gartee faarsee bulaa fi dafqaan bulaa garaagarummaa isaa bagarabbii sin garsiise jechuudha yoo amma gabbaanii sagalee ta'an mindaa isaanii irraa muramaa jechuudha waan jimaan qabaan hin arkan waan hulbataan fit darban hin arkan hulbateen garaa hulbata sigale waan hulbataan fit darban hin arkan saniifuu sagaleen ta'an sigale wanni dirre dhawaa keessatti deemu jiru waan qaanfachiisaadha waan qaanfachiisaadha waan mootummaan naannoo Oromiyaa gaafa nuyi jedhe sadii yoo dhoomuutiin nuti malee lafaa fi lafee seenarraan kaanuu riirarraa bakkii sochoonu takka hin jiru jedhanii jala muranii nuti lafa seenan qotannaan jedhanii jala muranii itti manii jarri ammoo amma boru itti dhufna jettee kaabinoota warra godinaatii warri aanaa boru dhufna jedhanii uummata sodaachisanii biraa deemanii sunillee ni bulchaan gandaa isin agartanii yoo wanni ta'u gajiraatu uummata kanaan agartee gama seeraatiin seerri yoo jiraatee akka itti falmadhaa waan akkasillee jedhanii amma ammoo boru kaabinoota gurguddaa warra godinaatiin warra aanaatiin hin dhufnaa jedhanii walgahii qabanii adda deeman jechuun waan uummata kanatti gad dhufan hin beeknu hawaasni keenya ammoo akkuma asiin dura ofirra dhaabbataniiti akkuma asiin durallee ofirra dhaabbatanii mormatan sirba kana ofirraa cufaa eegame ayyee akkuma asiin durallee ofirra dhaabbatanii qarqaarsa eenyu alatti ofirra dhaabbatanii nuti lafaaf lafeetiin irraan kaanu jettaniitiin falmattan san ofirraa mormittan hawaasni kuni akkaataan inni itti falmata yookaan mootummaan kun nurraa haa bu'u mootummaan kun nu bulchu hin jenne nuti mirga guutuu qabnaa lafaaf lafeetiin irratti falmachuu dandeenya lafaaf lafeetiin irraan sochoonu jedhaniitiin falmataa turan jechuudha. Har'as karabasaniin kaabinoonni akka gaafa kaabinoonni nama gara ji'a lamaa itti dhufne jechuudha kaabinoonni guutuu warri bulchaa godinaa warri qara uummata akkasii zoorsisaa ture sunniin marti ittiin dachaanee xiqqaaqinii itti erganii namootuma agartee ganda bulchanii kaabinoota xiqqoo itti erganii uummata kana agartee abbaa fi ilma gargar baasanii kaan barraa wanni itti gongomatti siin galchina kaan asol gara goobbaa kana lafa siin barbaanna jedhanii uummata waa hedduudhaan sobaa turan jechuudha. Uummata kana wanti isaan jedhanii sobriin hin jiru wallahi billahi. Uummata hanga dhaa ofirra dhaabbatee lafatee narraan sochoonu isiniyyuu deemaa waan tokko nutti dhufaa burjaajii keessan dadhabne jedhanii wallahi ofirraa dhoogan kaleessallee jechuun uummanni kun. Uummata wanni isaan jedhanii itti dhufanii uummata kana burjaajessin hin jiru. Kana hundayyuu dura dhaabbatee uummanni kun. Nuti waan mootummaan jedhallee didaa hin jiru. Garuu
lafateen irraa hin kaanu mootummaan kunillee yoo barbaadan misooma dhufaa jiru waan dhufaa jiru kana yoo barbaadin lafa keessa irra taa'an hin jiree jira mootummaan gaafa Shimallis bira deeman. Lafa roobee kennaafi jedheenii jiran haa jaloo fa'an. Har'a lafa roobee san dabarsanii lafti roobee sun hin jirtu ummata keenya akka garasitti sochooni ummanni garasitti mana nu ijaaraa lafa nu godhaa akkasuma misooma bu'uuraa guutuu keenya nu goota achitti yoo lafa teenya ka barbaadan taate waan nu jennu kana nu guutaa jedheenii gaafatee jiru ummanni gaafsan. Jennaanii waan kana Shimallisitti mari'annaa jedheen ummataan. Amma ammootiyyuu waan Shimallis gadi bilbilee bulchaa godinaatiif aanaatiif warra maanguddootaatiin hime kanayyuu jijjiiranii ummata lafa sanillee dhabsiisaniitiin asumaan gaara keessa ol gargalchan ammallee akkuma beekan jechuudha. Kanaafi ummanni keenya dhaabbannoo tokko dhaabbatee amma isin hanga yoom walii gannu ooftanii yookaan barraaqii yookaan gongomaa yookaan sawweenaa yookaan gobba yookaan roobe yookaan gobbaaf roobe jidduu wanta isin nu gootaniyyuu hin beenu nuti lakki lafaaf lafeetiin irraa amma booda sochoonu nuti dhufilaa yoo barbaadan warra olaanuu dabarsaa jedhanii kaleessa ofirraa deebisanii jechuudha. Amma ummata akka jedhe kana ummata kana yoo sodaachisne malee ummanni kun socho'uu hin danda'u jettee mari'ataa jirti jechuudha. Kaabinootaa fi hattoonni wal geetteetiin. Mariin kun maali? Marii ummata kana agartee yookaan namoota tokko keessaa qabnee hidhuu yookaan namoota tokko karaa qabuu warri mari'ataa jiru maali? Hattoota ganda keessaatii fi warroota amma bulchitoota warra jirantu waan kana haasayaa jechuudha. Dubbiin kun isaan harkaa miliqee baate. Ummanni keenya immoo waan kana quba qabaachuu qaba. Namoota agartee isaan dura dhaabbatee hawaasa kanaa fi dura dhaabbatee falmatura xiyyeeffatanii asiin durallee xiyyeeffannaa irra godhaniitiin ummata kana lolaa turanii jechuudha. Ummata kana taargeetti godhaniitiin isin dhaamtan malee isin warri biyya kana kominikeetii warra ijoollee biyya alaatiin qabu warri jedhaniini dhayaa turan dhoosisaa turan ummatuma kana jechuudha. Hadda hawaasa kana keessaa ummata nama ganda kanaaf dubbatu kanneen dhayuudhaaf itti qophooftee jirti jechuudha. Bilisiginnaan hattoonni eenyu wal taatee warra ganda bulchu warra godina warra aanaa wal taatee. Dubbiin tuni jara sagaleen kiin jira bee warrummaan ajjita kun hin gayaa nuti agartee feemasii yookaan faalowarsii guddaan barbaannu sagaleen kiyyaan hawaasa kii bira naa garuu qofa barbaadan. Aroon keer namni lama na caqasee nam tokko na caqasee dantaasiyyaa miti sheer godhaati. Dabarsaa hin qaqqabaa jechuudha kaabinootaa fi warri biyyaallee dhageeffatu. Ammoo akka warri biyyaa dhageeffatu immoo dhibbatti waan beekuu fi kanaaf dantaa irraa qabu abbaan fedhe laalee seenee abbaan fedhe sheer godhee that's not my problem. All I need is just to deliver my message. Dhaamsa kiyya uummata kiyyaaf dabarsuudha ka'anirraa wanna godhu warri TikTokii keessatti tamtaabii achi deemee achi iyyisuun wayita waa'ee hawaasa sagalee jedhu waan birii irratti iyyuu oduu walgaanii achirratti xurumbaa afuufaa oolan wayita namni waa'ee uummataa dubbatu bakki namni jiru hin jiru jechuudha bakki nama gitu yookaan ammoo iyyuu ijoolleen ijaaramlee akkana taanaa maal taanaa jedhaniitiin kijibaan waan hin taane afuufan wayita namni waa'ee hawaasaa dubbatu ammoo iyyuu nama tokko dhagarru kun ammoo iyyuu wamaa rakkoo qabu nuti waan uummataa dubbannaa waa'ee namaa todon ta'e waan uummataati. Kanaafi hawaasni keenya immoo qalbiidhaan waliigalee amma dheengadda kaleessa ofirraa deebisee jira. Deebisiinsa uummanni afaan tokkoon ofirraa deebise kana hadda itti mari'ataniitiin itti mari'ataa ooltee jechuudha hadda. Uummata kana sodaachisnu malee uummanni kun waan nu jedhu dhaga'aan jiru uummanni kun dhaamu malee wanti nu jennu waan kaabineef kaadireen jechuun fudhataan jiru jedhanii irratti mari'atanii jechuudha. Kanaaf hawaasni keenya dhagaya. Yoo isin ajjeesanillee wallahi seenaa isinii ta'a lafa keessan isin ajjeesan. Garuu namoonni tokko keessatti ala seetti akkana jettaa jechuun danda'an. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa ergaan guyyaadhaa isin qabadhee dhufee hanganumaa ergaa biraatiin yookaan odeeffannoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan subscribe gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isin jenna. Akkasuma laayik share gochuudhaan nu jajjabeessaa dhaamsa keenya waan hojiin turtaniif galatoomaa ulfaadha.